الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ilmi namaa kun uffata malee bareedu. Uffata yoo qaama namarraa baasan ilmi namaa fokkata. Akkuma uffanni qaama namaa tolchu maallaqni qabeenyi jiruu duniyaa tana tolcha. Almaalu walbanuun ziinatul hayaati duniyaa. Qabeenyi ijoolleen bareedumina faaya jiruu duniyaati jedha Rabbi. Teessuma amma taa'aa jirru erga ganamaatii simannaaf diin kabajaaf asitti wal geenne kana qiyaamaa gaafa firdii fuula Rabbii dhaabbannu taragaa nuu baatu Rabbi nu haa tolchu. Mata dureen kiyyaa diinagdeen takki daldalli naggadatuun dalagatuun harka namaa eeggatuu dhabuun gatii akkam qabdii daqiiqaa gabaabaa isa yaadachiisuu barbaada. Maaliif jennaan amantiin islaamaa harki namaa jala ta'urra gubbaa ta'uu sii filatti. Ati ba'aa namatti ta'urra bu'aa akka ati qabaattu sii filatti. Amantiin teenna kadhattummaa takkii harka namaa eeggatutti nun ajajtu. Uf danda'uu takkii namarraa duroomutti nu ajajdi islaamummaan teenna. Fakkeenyaaf rasuula haa fudhannu sallallahu alaihi wasallam. Abbaan qaban ture, haadhan qaban ture. Obboleessa wajji dhalatuun qabu, obboleettii wajji dhalatuun qabu ture. Garuu yatiimummaaf harkan kennine. Waggaa 8 gaafa ga'e gadda san keessatti shaqaxa re'ee biyyaatiisee qabeenya waan achirraa argateen jiruu fooyyeffataa ture Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Osoo re'ee tiisu min ba'dihi muttajiran fi maali Khadiija amanamummaa isarraa kaka'e qabeenya Khadiijaatiin naggada eegale Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Gaafa Khadiijaa qaadhimatanii Khadiijaa fuudhan mahrii Khadiijaa gaala 12 gumaache Nabi Muhammad. نعم المال الصالح للرجل الصالح إلى رسول ربي. قبيني غارين نما غارف ايوا تولي ايوا بريدي جد الرسول ربي صلى الله عليه وسلم. نمني كين نغرو يادا توكو قبا osoo namni dirree mahshar dhaabbata fuula rabbiitti jiru osoo namni waa qabu dirree san dhaabbatu hiyyeessi dura seenaa qalbii namaa keessa jira. laa wallaahi haasha wakalla hiyyummaan qabrii hin galin. Islaamummaan hiyyummaa balaaleffatti malee hiyyeessan balaaleffattu. Hiyyeessan jibbine hiyyummaa jibbite. Ani osoo hiyyummaan tun shakhsii akka boca ilma namaa qaama godhattee deemtu arge silaan ijjeessa jedha Ali ibn Abi Talib. Rasuulli alayhi salaatu wassalaam اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. أني كفر الرا هيوم مرة ست مجان فدجد هيوم ما تريد نما قصي قوتي بك مليسي دابتي فقير الصابر الرغني يشاكر ربي برتك تيكب توكو توكو كأنه هادرومس دروم ما بربانن رسول حديثة تكاكيسة وانجده إن روح القدس نفح في روعي إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فأجملوا في الطلب. جبريل توانت أساسي جبريل توانت إمي
lubbuun takkalleen hin duutu aga rizqii fixattutti aga ajalli isii dhumutti akkas taatu bifa gaariin haala gaariin qabeenya barbaadaa haala gaariin barbaadadhaa halaala kassabaa jedhe rasuulli rabbi. Ambiyoota rabbi yoo laaltu warra dachii tana jijjiiran nabiyyallaahi aadam qotee bula, nabiyyallaahi idriis hodhee bula, nabiyyallaahi daawud sibiila tumee jiraata, nabiyyallaahi zakariyaan dhagaa bocee jiraata. Jiruu ufii harka ufii malee harka biroon nyaatan. Isinillee ufgaa daldala kasbii halaalaa tajiruu teessan hormaata teessan akhiraa teessan tolchitu sin yaaban. Amiin. Warra dachii tanaaf fakkeenya turan haftoota nabi Muhammad booda hafan fakkeenyaaf Abubakr Siddiiqin fudhadhaa. من وزن إيمانه بإيمان الأمة فرجح إيمانه. نما إيمان نساتي في إيمان أمة أرضي تنرجروا أصو المدى عليه إيمان إساتو جهلج. أبو بكر الصديق كان مجاهدا، كان زاهدا من الدنيا، كان غنيا، كان تاجرا. نما دلدلة تره، نما قبين يقبو تره. dhaabbata tokko keessa rasuulli eentu na gargaara diin keessatti jennaan qabeenya waan qabu hunda fidee nabi Muhammad dura dhaabe. Maal hambifte da'oo teetitti jedhe rasuulli rabbi. Qabeenya qaban ture bara Abi Bakri hiyyeessaa miti. Rabbii fi ergaa isaa hambise jedhe. Umar bin al-Khattab yoo laaltan الذي أخبره النبي بأن الشيطان يخاف منه ويهرب. نما شيطاني كرا إني ترنترسن كان بكاء نما أصوبو إممان كرا اتبافة سن قبينيا ولكا قودي فيدي أتمال ديفت جنا ولكا داوتي دي سجد عمر. عثمان بن عفان فددا انتو جيشي عسرا جيشي جبا كان جيجيس رسول ربي أنا تو جيجيس سجد عثمان قبينيا ساتين بئري روما إيلا روما انتو قوتا جد انتو بيتا جد انتو متا باسا جد انا جد عثمان قبينيا قباتوري. سعد بن ابي وقاص ورا كرنن رسول جنة غمچيسه كيسا دكوبسته ديبمه فراش الرچيسه افغ قبر راكاي رسول دكوبستا غافتن توري صلوات ربي وسلام عليه. yoo inni bira dhufu abbichoo na dubbisuu dhuftaniimi ani du'atti uf sodaadhe qabeenya kiyya guutuu hin kenna jedhe. laa jedhe rasuul rabbi tokkon kennin jedhe. hayyee bakka lamatti adda qoodee kenna jedhe hin kennin jedhe rasuul rabbi. hayyee harka tokko irraa kenna jedhe. erga akkana jettee tokko kenni كنوني قدت جد رسول ربي إنك أن تذر ورثتك عالة إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذر ورثتك يتكففون الناس. هرتيتي أتي سدوب دريي قوتي ديسوتو هي هركنا مجلك أبتن سنر دريي قوتي براديمو ويجد رسول ربي صلى الله عليه وسلم. hiyyummaan nu madaaltu namni marti diin islaamaa kana keessatti yoo qobsaa'u lubbuu ufii qofaan hin qabsaa'u. wajaahiduu biamwaalikum wa anfusikum qabeenya keessanillee hin qabsaawaa lubbuu teessanillee hin qabsaawaa jedhe. ka qabeenya hin qabne hoo akkamaa ta'u. fakkeenyaaf harkaanni islaamaa shani. أركان إسلاما كان شنن زكاة مالي ترى بيتو حج مالي ترى لمن استطاع جد نما دندو جد كقبين ينقمنا كم هاتو
mee durummaa zalaaqii rabbi nu haa fedhu. Durummaan kabaja namatti gooti. namarraa duroomuun kabaja namatti gooti. wa'lam anna sharafa almu'mini qiyaamu lleyli jedhe jibriil nabi muhammadiin. beeki kabajni mu'minaa dhaabbii halkanii keessa jira jedhe. wa'izzuhu istighnaahu an innaas jabeenni mu'minaa namarraa duroomuudha jedhe. ati gaafa fuula namaa dhaabbattu hiyyummaan fuula namatti si deebiste tuffiitu sareetu sitti duta. sahaabticha tokkotu gaafii tokko rasuula gaafate. dullanii calaa camalin idhaa camiltu ahabbani allaahu ahabbani annaas. mee dalagaa tokkotti na qajeelchi. dalagaa yoo ani godhe ka rabbi illee na jaalatu ka namni illee na jaalatu jedhe. izhad fi ddunyaa yuhibbuka allah wazhad fiimaa cinda annaas yuhibbuka annaas. duniyaa tanarraa dantaa dhabin xoobin bololli duniyaa saankin garaasi seenee akhiraa sin dhorgini rabbitu si jaalata. namarraa dantaa dhabi namatu si jaalata jedha rasuli rabbi. tana qofa jedhee geeffadha. sahaabticha tokko taajira guddaadha nama qabeenyi isaa ilaa qiyaami isaatti dubbatamu. abdurrahmaan ibnu awf yoo jedhan namni marti beekam in beeka. abbaa qabeenyaa guddaadha sahabaa keessatti. gaafa dur hiyyummaadhaan makka irraa ka'e qabeenyi saamamee da'oo gadhiisee madiinaa dhufe. rasuulli qalbii namaa kana walitti hidhan ture salawaatu rabbii wasalaamu alayhi. aakhaa bayna almuhaajiriina walansaar jidduu muhaajiraatii fi ansaara obbolaa godhe. abdurrahmaan ibnu awfii kanaafi sa'ad ibnu rabiica namni jedhamu obboleeyya walitti godhe rasuuli rabbi sallallahu alayhi wasallam. yeroo kana sa'ad ibnu rabiicaan kun waan jedheen yaaboo ani jaartii lama qaba gartaa barbaaddu takka sii xalaaqa qabeenya guddaa qabaa jihaa takkatti adda qoodanna jedhee itti hime. baaraka allaahu fi ahlika wa maalika. rabbi qabeenya keetii fi maatii keetillee barakaa si haa godhu daldalatuu barbaada dukkaana gatii qabdutti na qajeelchi jedhe. achiitti qajeelchanii daldalatti seene. namni kun daldalee qabeenya guddaa argatee gaafa lola tabuuki qabeenya guddaa arjoome diinii tanaaf maal jettanis. atis dalagadhu ni argatta. harki qullaan fuulan ibsu dalagattu argatta. tattaaffadhu rabbitu si wajji jira. wanni ani isinitti dhaamadhu jireenya nama isinii olii laaltanii teessan hin tuffatina. ta isinii gadii laaltanii rabbitti shakkaraa teessan. ni'maa isin bira jirtu aga xiqqoo tattaaffattan kana tanatti shakkaraa taan itti dabala rabbi. tana shakkarrii dhabdanii tan argatiniif bolollaan ta isan bira jirtu tana dhabdan. ta lafaa fuudhatta okotaa buuse jedhe. ta gubbaa qabatta duydaa buuse jedhe. xiqqoo rabbi harkasi kaa'e tanatti shakkarii tanaan halaala dalagadhu itti milkoofta. ganiyyu shaakiriin ta'u filadhu itti milkoofta. bu'aa namaa qabaatuu filadhu itti milkoofta. harki kan kee gubbaa ta'u filadhu itti milkoofta. salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.